Jirtanii qoomii dansa qabaadha saniin jecha guyyaa har'aa akka carraa taate nama baay'ee jaallattus ilmu kanaa waliin wal garre qoomii hedduu bareedduu dabarsine. Babaroo fayyaa nagaa san baraadhaa san jecha namsa waliin jiru hunnaa galgiish boorantichaati. Kana waliin taa'uun immoo beektu inni haamatu waan nagalchu imi boos ilmi kanaa jedhani Facebook isaallee namu tap godhaafi like godhaafi guyyaa irra waliin oolle boos kana dhaamsisa sanbiraan gara dhiyaadha saniin jenna. Anis akka gaxaamii tokkotti nama akka malee jaaladhu galgiish waliin irbu'ee jira. Irbuutanii jirtan. Harkoomii tasa waliin dabarsinaa mucaheennaa qaxalee mataa gudurudha. Ijoollee xisan lama yoo wal argattee qaqalloo sabboo goona. Yaada waliin jira. Inda baramia Cehaina. Nagata ya deme, natu gala deme, kadibi kabila sele. Allah. Nagata ya deme, natu gala deme, kadibi kabila sele. Qoomii bareeda qabaadha yeroo cufnu waliin taaha warri baggargara teettanii nu hordofaa jirtan bitaaf irboruu irgalchuu warri jirtan warri dhiyoo fagoo teettanii qoomii ta'e hordofaa jirtan Facebook, TikTok, YouTube baggargaraallee cufirran nu argattan tap like. Nagata ya deme, natu gala deme, kadibi kabila sele. Galatooma isaaniin jecha warri bitaa boruu irgalchuu teettanii nu hordofaa jirtan ayyaan Idul Fitri sababeeffachuun
boos ilma kanaa waliin teenne shasha irraa gochaa jira. Baggargara teettanii warri nu hordofaa jirtan galatooma namu like comment godhaa jecha mucaa keenyallee Facebook isa tap like follow godhaa isaniin jedha qoommi hedduu bareedduu waliin dabarsine bak Ittiin isan ga'i. ittiin isan ga'i. Eid Baga geessan. Eid Mubarak. Mubarak isaniin jenna galatooma.